dhaabbata chaayinaa kan ta'e TikTok bara 2017 kan argame yoo ta'u, garuu yeroo gabaabaa keessatti fayyadamtoota biliyoonaan lakkaa'aman uumuu danda'eera. Egaa har'as namoota TikTok irratti followers hedduu qabaachuudhaan addunyaa kanarratti beekamtii adda argatanii fi galii isaan argatan kan waliin ilaallu ta'a. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan yoo jiraattan ani maammeedha. Chaanaalii koo Gadavine irratti viidiyoowwan adda addaa waan argattaniif viidiyoo kana like gochuun akka eegaltan isin gaafachaa. Warreen maatii hin taanes yoo jiraattan subscribe gochuun maatii naaf taasisaniin jecha kabajaan isin gaafachaa gara viidiyoo har'aatti isin dabarsu. Nu waliin turtii gaarii qabaadha. Shanaffaa Will Smith followers miliyoona 72.4 qabaachuun TikTok irratti sadarkaa shanaffaa qabatee jira. TikTok irratti yeroo hunda viidiyoo isaa qoosaa ta'een kan beekamu yoo ta'u, Smith erga akkaawuntii isaa jalqabee TikTok irratti jaalatamaadha. Eebila 2022tti sadarkaa shanaffaatti ol ba'e. Tarii xiyyeeffannoo erga sirna Oscars bara 2022 irratti qoosaa Chris Rock kaballaan rukutee booda argateen ta'uu danda'a. Poostii viidiyoo tokkoof tilmaamaan doolaara $107,500 argata jedhamee tilmaamama. Afraffaa Edison Ray followers miliyoona 88.7 argachuudhaan sadarkaa afraffaa irra jirti. Viidiyoowwan shubbisaa keeroogiraafii isheetiin kan beekamtu yoo ta'u, milkaa'ina TikTok isheetiin hordoffii YouTube illee baay'ee jaalatamuu ijaarratteerti. Galiin isheen argattu TikTok qofa irratti kan hundaa'e ta'uu baatus waggaatti doolaara miliyoona 8.5 akka argattu gabaafameera. Sadaffaa Bella Poarch followers miliyoona 92.1 takka qabaachuun TikTok irratti sadarkaa sadaffaa qabattee jirti. Waggaa tokko gaditti beekamtii guddaa kan argatte Bella Poarch saffisaan hordoftoota guddaa walitti qabdeetti. Orjiin Ameerikaa fi Filiippiinsi kun akkaawuntii TikTok ishii eebila bara 2020 kan jalqabde yoo ta'u, amma hordoftoota miliyoona 90 ol qabdi. Akkasumas Edison Ray caaltee TikTok hordoffii guddaa qabu sadaffaa taateerti. Tilmaamaan waggaatti doolaara miliyoona 5 argatti jedhamee tilmaamama. Lammaffaa Charli D'Amelio followers TikTokidha miliyoona 148.1 argachuun sadarkaa lammaffaa irra jirti. Kana booda sadarkaa olaanaa irra osoo hin jiraatin iyyuu Charli D'Amelio ammallee mootittii TikTok sadarkaa lammaffaa irra jirti. Umrii waggaa 18 qofaatti gara sadarkaa olaanaatti bahuun ishee waan nama ajaa'ibu ture. Milkaa'ina ajaa'ibaa ishee cinaatti karaa YouTube subscribers miliyoona 9 ol walitti qabdee jirti. D'Amelio viidiyoo shubbisa keeroogiraafii isheetiin beekamti. Akkaawuntii TikTok irratti hordoffii guddaa qabutti yeroo dheeraa turuu ishee bira darbee Charliin nama jalqaba appilikeeshinii kana irratti laayikii biliyoona 10 irra gahees taatee jirti. Waggaatti doolaara miliyoona 17.5 argachuun ishee kan nama ajaa'ibu yoo ta'u, namoota TikTokiin galii guddaa argatan keessaa sadarkaa ishee jalqabaa taateerti. Tokkoffaa Kevin Lee followers miliyoona 157 qabaachuun sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu. Kevin Lee dhaloonni isaa Senegaal ta'us garuu yeroo ammaa kana kan Xaaliyaan jiraatu TikTokerii Xaaliyaanii. Kevin Lee akkaawuntii TikTokiin baay'inaan hordofamu isa jalqabaadha. Dargaggeessi ganna 22 kun gaaffiif deebii Fortune waliin taasisaniin viidiyoo isaa irratti laayikii baay'isuu bira darbee kilippii tokkoof hanga doolaara 750 akka argatu ibseera. Bara kana mataan isaa dargaggeessi kun naannoo doolaara miliyoona 10 akka argatu tilmaamameera. Egaa isinoo maal eegaa jirtan? Viidiyoon har'aas ni qabadee kana fakkaata ture. Yaada keessan koomentii irratti naaf kaa'uu hin irraanfatina. Akkasumas viidiyoo kana like godhaa. Viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaawwan adda addaa irratti share gochuun hin irraanfatinaa dhaamsa kooti. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarruutti nagaatti naaf tura.